Siyaadee haadhatuun siyaadee qaamaaf qalbiin xiyyaa si arguuf rarraatee yaada kan keetirraa mataan nama laatee of biraa si dhabee bineensi na nyaatee ilaalee sin arguu si waamuun awwaattu na biraa fagaatte iddoon ati jirtu onneen toona goyte osoon si dheebottu onneen toona goyte osoon si dheebottu aayootoo harmeetoo hedduu si dheebodhu osoo lubbuun jirtu si Ya jiru imana halawa mioitu namni si kabu laitingontu namni si kabu kaba kulli kairi imana lufkoti sabredano warrotan dhalaatenya keessattuu dhalaatenya harmalloota bikka teessuu fi kana hin qabne dhaamsaan isinii qaba isinii dura warrotan TikTok kanarra keessa tetteessan sa'a 24 garee taajuu shurrubbee faadhaa fi kana waliin tattaa turtan hankanatti deeggara wanni ta'uu qabneettanii wanni jechaa turtan boru isinis wanni isin eeggataa waan akkanaati jechuudha. Wama akka mucayyoo tana mudateetiitu isin mudachuudhaa ta'a. Harmallaa bikka teessuun beeyne bikka ooltuun beeyne. Waan akkanaatiitu isin mudachuudhaa ta'a. Yaa kan artiistii jaarsa godhattee teessu. Artiistiin yookaan qabeenya haadha keetii seetu. Hundaafuu bultiin lammataa harmallaa namatti baasti. Harmallaa namaan jedhan gursummeettii namaan jedhan bakka duraatu buluu wallaalte baatee bakka tana dhuftee namaan jedhan tun walii gaddeemuu baratte namaan jedhama. Waa baay'ee maqaa baay'ee nama mokkaafamu. Obboleeyyanti namoonni carraan keessan godhee hereen keessan godhee bultii lammataa ijaarrattan rabbiin bultii keessan amaanaa isiniif haa tiksu. Wanni ta'ame waan ta'eef jechuudha. Namoonni immoo amma bultii haaraa ijaarrachaa jirtan kan immoo bultiin ijaarranne ganaatti deemu adda. Bultiin haaraawni kun bultiin jalqabaa bultii yoo jedhan beeytaniimi bultiin jalqabaa yoo achi badde eelee cabxeen beeytaniimi biddeena cabsitee eelee tan argitaniimi ni cabaa jechuudha. Biddeen illee eelee wajji cabaa carraan keellee walumaan hamileen keellee walumaan si caba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jira jirtu maatii social media hundi keessan uummanni Oromoo hundi keessan qafan kee dhageessan baga jiraattan nageenyi keessan ammallee bakka isin jirtanitti dachaa dirribiidhaan isinirraa jiraatu musliima kristaan osoo hin jenne gandaa kutaa osoo hin taane hundi keessan baalaachuu basalaamaachuu yibzaalaachuu yaalkunni zaare maan dubbachuu barbaada beeytani har'a dhugaa dubbatuuf aarillee hin qabaa gammachuullee hin qabaa gaddallee hin qabaa. Gaddi kiyya akkuma beeytan guyyaa kaleessaa waan ta'ame engadda waan ta'ame kaleessa waan irra oollame yuutuubiin chaanaalonni hundi isaanii akka jiranitti waan isaan dalagu jiran jechuudha. Wama kanarraa gadda isaanii ibsachaa jiran jechuudha. Gaddi kiyya sanii gammachuun kiyya immoo ganam har'aa gordeebe ture waan san baru inshallah viidiyoo guutuu isaatiin isinii dhufaa dhimma yuutuubbaa irraa akkasuma immoo ni beeyta yuutuubii kiyya udda banadhee Ramadana keessa mammootiyyu demoonii ta'e ji'a lamaaf deemaa ji'a lama na fakkaate inna kanuma wal qabsiisee mandara san dhaqee dhufee amma tana ganama kana dhaqee amma dhufe jechuudha. Amma illee mootu duraan dursoo waan jedhu barbaadu Oromoo kiyya hunda keessanuyyuu warra qalbiin isin cabe rabbiin obboleettii kennaaf jaannatul firdoos haa kennu rabbiin jaannataan isii haa gammachiisu cufa badii isii xiqqoo guddoo zambii isii rabbi isii irraa haa dhiqu maatii isii rabbii sabrii haa kennuu fi ilma isii rabbi haa guddisuuf jajjabina Oromoo hundaa kennu dhugaa baay'ee qalbiin cabdhan akka dubartii shamaraa dubartii Oromoo takkatti wallaahi hin balaaleffadhe gocha kana hin balaaleffadhe nama keenyatti deddeebi'ee jira jechuudha. Maaliif akkas taa'e Oromoo maaliif dhugaa baay'een balaaleffadhan gadi fageenyaan jechuun hundi keenya balaaleffachuu qabna waan akkasiisan jechuu shamarranii akkuma beekamu nuti
nuti akka dhiirotaatii miti cinaacha keessan irraa uumamne uumama kennan hanqina qabna yaada sammuutti illee hundan hanqina akka nam tokkotti rabbi gaafa nu uumu cinaacha keessan irraa waan uumamne isinirra waan hunda kaa'e jechuu rabbiin isini kanu hammachuu qabu isini kanu qabachuu qabu jechuudha warri dhiirotaa isini ka waan hunda obsaa irra nu taruu qabu ka mirga kennallee nu eeguu qabu isini malee har'a oluma kaatanii haadha manaa keessan haala suukaneessaa kanaan gaafarra dhaabbattanii ajjeessan takkaa miti lamaa miti warra Itoophiyaa keessatti warroonni afaan biraa haasa'anillee akkasuma Oromollee dhiyoo kan hanaan irratti waan ta'ame deebi'amee ammallee baruma kana keessatti deebisanii waan kana yoo raawwattan wallahi baay'ee nama gaddisiisa gaddeen jira gaddee akkitti ibsadhu jechoonni na harkaa badanii kaleessa kalmatti ilaalaa oole namuma gadi lakkisuu qofa ilaalaa oole jechuudha. Innaan hin balaaleffannaa obboleewwan keenya garaa ittiin jabaatina hanqinuma keenya hojii nu danda'a badima keenya hojii nu danda'a dhugaadha gaafa nurraa bareedee of garre akka feene ta'uu barbaanna bixiraanuu feena akka feenes amala shaashaa jechuu kana qabna suni bultii keessatti hin eegamu dhugaadha garuu haala ta'e tokkoon hanqinuma keenya isa wajjin nu gorfadhaa nu qajeelcha indinnee miti nuti akka ilma namaatti nuti shamarran dadhabina qabna kalaas hin beeytan jechuudha uumuu keenya warra dhiiratiin qixaa miti kanaafuu dhiisaatiin karaa nagahaati wal geggeessaa malee waan akkanaa walirra raawwattanii qalbii uummatallee qalbii maatii keessanillee ofillee jireenya keessan waliin balleessinaan jedha shamarran kennallee jechuudha akka gorsaatti onnan jedhu barbaadu keessattuu shamarran bultii lama qabattan ka tokkoffaa qabattanii haala salphaadhaan lola xiqqoodhaan argatanii mufoo xiqqoodhaan daftanii kara hiikaa deemtan daftanii akka wal hiiktan wal gaafattan hiikaa wal gaafattan atillee deem akka feete ta'ii atillee dhiirri yoo deeme dhiira dhufaa dhiirri akkasuma laa obboleettii dhiirri akka jalqaba sitti dabalamee sun deebi'ee hin dhufu dhiirri akkasii sun hin dhufu sababni sun hin dhufneefi ati isaaf jalqaba inni siif jalqaba garagara gaafa mana lammataa deemte akka mana jalqabaa sanitti hin kabajamtu kana beekuu qabda gaafa bultii kan kee keessa jiraattu bultii kan kee hangafaa sanii jabeeffachuu qabda homa xiqqootti wal dadhabdanii hiikadhaaf bakka seeraa waliin dhaabina kun shari'aadha wal hiikuuf kun fageenya irra taa'ee wal hiikuuf hin tattaaffatina shamarran akka keenya biyya arabaa keessa jirru nikaa hidhannee kabajaan ilmoo argannee ilmaan lamaa sadi biyya gannee biyya baanutu jira gaafa biyya baane fageenyu mataan isii jaarsaf jaartin gaafa addaan fagaatti kunuuyyuu lola guddaadha dhugaa lola guddaa jidduu namaatti deemama fageenyummaan sunu mataan isaa rakkoo jidduu namaatti dhuuma kana beekuu qabda rakkoo san immoo isin yoo inni waa mufate ati tasgabbeessuu qabda fageenyi waan kan isin jidduu raawwataa jiru kun fageenya jidduu keessan jiru ta'uu beekuu qabda osoo bira jiraattee namni sun akka akkas hin taane hin beeyta kaabbaa manaa kee kabajjuu fi kan jaallattuudha atilleen akkasuma inni yoo bira jirtu akkam akkasitti ta'uu fi yoo ati biraa deemte akkam akka ta'u an biraa deemee naannoo jijjiirame hin jedhiniin jijjiiramus waan ati bira hin jirreef jijjiirame gargar fagaachuun sunuyyuu dhugaa isiinuu nama hin jijjiirti kanaaf furmaanni hooka ta'u daftee kaayyoo kee galmaan geettee waggaa hanga jettee waliin qabdanii biyyaa baatanii san dalaydee hin guunne hiree keetti hamilee keetti ganamaatti deebuu qabda malee biyyoor maara teettee yoo ati didde akkanan ta'u jettee jennaan akkasin ta'u jettee jennaan kalaasana narraa buusaanii kana jettee loltee bultii kan kee haala salphaa kanaan ofirraa hin diigin dhugaa rabbii sin hin jedhu kan ta ilma qabduu miti tan ilma dubartii ilma qabduu miti tammaan ni kaya warra biyyaarraa qabdanuyyuu hiree keessan ganamaa san jabeeffadha daftaniin sardamina hiikkattiin sardamina hireen keessan ganamaa sun kennaa rabbi ganama isinii lallabeedha annaam yoo dubbiin jabaatte ta'ee yoo waan ulfaataa ta'ellee kara seeratiin wal geggeessa yoo waan ulfaataa ta'e malee amma irra caalatti ka baay'ate haaluma salphaadhaan wal mufachiisanii jennaan akka fedhe haa ta'u kaanillee maarranillee bakka isinlee mallaquma argattu abdatti innillee immoo guutte dhalaan jedha hin jedhamu isin jalqabe gara booliis isin dabalee bultii teessan san akka buuphaatti qabachuu qabdan an dhugaa anillee jabduu ta'eeti miti anillee baay'ee dadhabina keessa waan jiru irraa nan barbaanidha anillee gorsa isinirraa barbaada isinillee immoo gorsata wal gorfachuu wayya malee
gaafuma dhalaan takka waa taate sanuma kaaneetumaan oli jettu ofoo sun taane dogongor akka walirra agarru wal gorsuu qabna sinin jara obboleewwan kiyyaa hireen ganamaa warqee hiree ganamaa san jabeeffadha micattiin kaleessa ajjeeffamtellee hiree lammataa keessatti ajjeeffamte kaduraati miti kalammataa abbaa manaasii lammataati wareegamte micattiin dhiyoo finfinnee keessatti ajjeese namichoon sunillee ajjeesellee hanaanilleeni akkuma micattii kanaati bultii lammataa keessatti jechuudha ilmoota akka takka qaban jarri lachuu haala gara jabummaa kanaan jarri garaa jabaatti ajjeesti mi'aa irraa hin qaban kaa maaliifuyyuu dura waan bultii biraa isiin dhandhamteef mi'aa irraa hin qaban bultii har'a isiin itti dhufte kana ta'ufii ittiin fakkaattu dubartiin sun akkuma isa gattee dhufte anallee nagattee deemtiin keessa isii waan jiruuf keessa isaa waan jiruuf garaa nafaan onnee isaan kennuuf osoo isii hojii haasa'ullee deemee tabiraa hojii haasa'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu bultiin jalqabaa takka cabnaan hireen nama takka badnaan hin deebtu maqaan namatti ba'a booddellee maqarraa tareemuu amma kun mataan namaa badaa jira jechuudha. Maqaan nama baduu irraa mataan namallee badaa jira mataan keenyas badaa jira har'aa isii tanaa haala salphaadhaan taa'ee barreeffama barreessee itti yaadee gaafa ajjeesu yookaan ajjeesetuu geessee ajjeese jedhee gaafa barreeffama barreessu mee namni kun akkam hagamsa jaalatettanii yaaddan durumaayyuu dhugaadha jaalalallee wal ajjeesuun waan jiruudha garuu leeshoo ajjeesuu maaltu gahe suuta furmaanni godhamuu hin danda'amu dhugaa haqan godhattu du'uu micattiin tun ajjeefamuu haqa hin godhattu ifaaf bilisatti ajjeefamuu haqan godhattu mirgisiiti yaaqii hiree keessatti mirgaaf dirqamni hin jiruun dhugaadha mirgaaf dirqamni illee ni jira akkuma isiin haqa irraa qabdu illee haqa isirraa qaba jarri lachuu haqa walirraa qabu inni kuni akka isiin himtutti jechuudha viidiyoo isii haasawa isii hunda dhageetta yoo ta'e sigaaraa dhiisuu si dhiisutu naa wayyaa namni namaan jedhu tokkoyyuu si jammaranii waan jarallee keessa galillee irraa haasawuu hin barbaadu hamma tokko hin beeksisa jechuudha namni bakka namaa qabu jechuudha sigaaraa dhiisuu irraa sigaaraa tamboo afuufan tana dhiisuu irraa si dhiisuu naa wayya erguma jedhettu khalaas namni sun sii ba'ee jira bar ati sigaaraa sanii gadi taatee jirta nama san bira jechuudha sigaaraa santu isii caalaa isa gammachiisaa jechuudha bar kanaafuu lubbuu namaa baasutti bakka waaqaasuun ittiin dhimmamne jechuudha isa biratti isiin akkas hin birrootii jechuudha kanaafuu karaa akkana nuti hin ta'inaa warri dhiiraa ofitti deebi'aa isinillee yaada dhugaa dubbatuudhaaf baay'ee badee jira yeroon kenna kunis kan ofne jirra namni dhiirsa ta'ee waliin bulu akkamitti of eeggannoodhaaf qaama qullaa niitii kiyya jedhee ergini kaa halaala walirraa qabaatan qarrazee nama biraatti dabarsa mee akkami yoo jedhamu abbaa manaa ofii hojii gachiifa marii huniitaa kanaan haala kanaan jechuudha sodaatamee jira jechuudha warroonni kana durallee qaama isaanii qullaa sooshaal miidiyaa irratti argaa turre sunniini haaluma kanaan ta'uu mala na baay'ee ulfaataadha waliif bakka kennaa qabeenyaaf bakka hin kenninaa ammallee deebi'ee ufuma kanaayyuu ufumattuu deebi'aa nafsiyaa keessanitti deebi'aa jireenya keessa muuziqaa qofa wajjin hin godhinaa rabbii keessa isin uumallee yaadadha osoo rabbii yaadattanii namni rabbii yaadatu namni mee sheekuma niitii ajjeesti agartanii beeytanii hin jiru sheekni niitii ajjeesi innaa mandara sheekxaanaa keessa oolaa akka argitan lubbuu namaa hin galaafatina rabbii keessan ofirra yaadachaa jiraadha rabbirraa hin fagaatina dhugaa dubbatu jechuudha jammar mandarri gitaaraa innuyyuu kama mandarma shayxaanati haa ta'u kana sababa godhadhee ajandaa godhuu barbaadee miti kanaafiyyuu obboleewwan kiyyaa obboleewwan shamarranii jechuudha bultii teessan jalqabaa durumaan dursatti jabeeffadha eenyummaa keessan jabeeffadha bas bultii jalqabaatti hin qoosina hanga feetan wal loltanii wal baxaabbaxxanuu biyya ormaarra teettanii hiikkaan gaafatina deemaa galaa bultii keessan sanitti bira gaafate keette waggaa tokko osoo wal lolaa turte waggaa tokko osoo wal affaaja'aa turtanii gaafa wal bira geettanitti hin dagatamu waan guyyaa tokko wal loltan sitti fakkaatu jechuudha kun jireenya fageenya obboleewwanti jireenya fageenyatti akkas gargar nama baasa gargar nama haasofsiisa atillee asii oquma keessa jirtu kan laalte haasoyta innillee achii qophummaa keessa jiru kana laalee yookaas miidhagina kaameraa keessa akkas ilaalee waan biraa qabdu ta'uu danda'a atiif inni duraan akkas jirtan ergas duuydaaf garaa taatan jechuudha
kana kan qabu immoo fageenya obboleewwan fageenya taatanii baay'inaan fataawaa keessatti wanti nu dhageenyu kanuma gaafiif deebii kana keessatti wanti nu dhageenyu irra caalan kanuma hiikaa gaafatan na hiikuu dide jettan akkas na godheetan narra fuudhe dhugaa isin himuun anuma masaanuu jibba an masaanuu jibbu irra eebjumma saanuu argee dhugaa aaraa oole guyyaa guutuu dhiyoo kana garuu huneetaa kanarra jaarsa hangafa jaarsa jalqaba itti dabalamsaniin adda baatee kabiraa heerumtee jiraachuu irra masaanuu sadii sirra fuudhamtee wallaahi jaarsa kee jalqabaa jiraachuu si wayya warabbal ka'aba akkas wayya ansan filadha dhugaa anuma masaanuu jibba masaanuu sadii narratti fuudhamtu malee jaarsuma jalqabaa sannaa wayya jechuudha innaa kanaafiyyuu bultii keessan jabeessaa jechuun barbaada hum argitanitti jechuun mufoo hin baay'isinaa lola hin baay'isinaa nuti waa hedduu dandeenye jira mallee waa hedduu danda'uu qabna gizeedhaan bultii keessatti dacha'uudhaaf yaada hundi keessanuyyuu ka waggoota hedduu bultii irraa fagaattanii azalii rabbillee asuu jira waa hedduutu jira obboleewwan tiyyaa inshallah kuni qadara rabbiitti illee amanuun dirqama keenya jechuudha qadara akkanuma duutaa wa'ii katabbii ta'uu danda'a isiidhaaf katabbiidha rabbi ganama ruhiin tun akka itti baatu waliin ruhi magaa waliin uumee jira jechuudha garuu immoo haa ta'u nutis gaafa namatti dhiyaanne nama haasofnu hiriyyaan teenya ta'a akkamiitii ilaaluu qabna yaa jamaa hiriyyaatti dhiyaannu filachuu qabna wallaahi seenaa dhugaa of keessaa qaba seenaa dhugaa osooni isintu waa irra waa dhagahee seenarraa waa hin baranne seenaa miti kan du'e irraa waa barataa jiru jechuudha kan lubbuun isaa bahaa jirtu irraa waa barachaa jiru malee seenaa san tartiiba fidee isinii hima ture inna hiriyyallee haa filannu akkasuma dammootu bultii keenya kana gaafatti seenullee of haa amansiisnu shaashaan gubbaatu nun taatu dhugaa rabbii dubbachuu jechuu keessan bultiin mataa ofii dandeetti qabdi seera bulmaata of dandeetti qabdi mootummaa of dandeetti qabdi mirgaaf dirqama of dandeetti qabdi kana beeyneetti seennee jennaan jaalaluu dhugaa sanittuu kana beeynee seennee jennaan jaalalli keenya sunillee jecha namaatiin gocha namaatiin hin badu bultiin teennalleen hin diigamtuu jechuudha bakka yaaddan hin geettanii jechuudha inna kanallee ke isinin jedhe sababa malee miti daqiiqaan isinitti dheeratee jira namni rabbi isinii laaffisee dhaggeeffattanii jirtan namni rabbi isinii laaffisee hin dhaggeeffatin immoo alallaan dabarfadhee jira hamma kiyyattiin jedha nagayaan naaf turaa isin jaaladhaa isin kabajaa waan haasa'e keessatti yoo waa balleessee naaf kolcha ofii liwajihilla